Haga ammaa hojiilee online garaagaraa hojjechaa turreerraa garii irraa bu'aa xiqqaa argachaa turrus kanneen biroo irraa immoo kufaa irraa baranneera. Garuu bara haaraan kun akka baroota kaanii gonkumaa hin qisaasamu. Akkuma hawwataa isinii galeen barnoota hojii online galii gurguddaa nuuf argamsiisaniin guutumaan guutuutti guyyaa har'aa eegaluu keenya gammachuu guddaan isiniif ibsuun barbaada. Barnoota keenya guyyaa har'aatiin ammoo akkaataa meemkooyin tireed itti godhuu dandeenyu viidiyoo kana keessatti wal duraa duubaan isiniin agarsiisa. Addunyaa gammachiisaa daldala meemkooyin keessa cuuphamuu fi akkasumas beekumsa keessan gara bu'aatti jijjiiruuf qophiidha. Koorsii kana keessatti akkaataa meemkooyin tireed yookaan ammoo daldaluu itti dandeessan dogoggora balame irraa fagaachuu dandeessanii fi akkasumas tooftaalee galii keessan guddisuu itti dandeessan tartiibaan isiniin qajeelcha. Namoonni haga ammaa hin beekne yoo jiraattan mee haa wal barru. Maqaan kiyya Muraad Jaamaa Yuunivarsiitii Haramaa irraa barnoota Information Technology yookaan ammoo IT Degree kootiin eebbifameera. Akkasumas fedhii teknoolojii guddaan hin qaba. Muuxannoo waggaa 5 olii hojii toora intarneetii yookaan ammoo hojii online irratti qabuun carraa dijitaalaa adda addaa qorabeera. Har'as beekumsa koo isiniif qooduuf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Viidiyoo har'aa keessa haaseennu. Osoo meemkooyin tireed godhuu hin eegalin gaaffiiwwan kanneen deebisuun baay'ee barbaachisaadha. Inni jalqabaa meemkooyin jechuun maali? Aappiiwwan meemkooyin tireed godhuuf nu gargaaran kan fa'i? Akkamiin tireed godhuu dandeenyaa fi kanneen kana fakkaatan. Akkasumas dhuma viidiyoo kanaa irratti waa'ee DX yookaan ammoo Decentral Exchange fi akkasumas CEX Central Exchange kanneen isin hubachiisu ta'a. Obsaan qalamaa fi daftara keessan qabachuun na faana bu'an afeerraa kooti. Jalqaba irraa kan eegallu ammoo meemkooyin jechuun maali? Meemkooyin jechuun maallaqa kiriptoo kan miim yookaan ammoo qoosaan yookaan ammoo tireendii irraa kaka'umsa argatedha. Kana jechuun akka qoosatti namoonni yeroo kiriptoo takka uuman yeroo namni tireed godhu yookaan ammoo hooldi godhu kiriptoon san akka malee guddata. Kanaafuu meemkooyin jechuun isa qoosarraa dhufe jechuudha. Fakkeenyaaf Dogecoin isa haadhoo fi akkasumas Shiba Inu yoo fudhannee jarri kun maal jedhaman miim kooyinii jechuudha. Akka qoosatti warra hojjetamanidha guys. Gosoota kiriptoo hedduutu jira. Kanneen akka Bitcoin, Altcoin, Memecoin, Stablecoin fi kanneen kana fakkaatan hedduutu jira. Bitcoin isa jalqaba kiriptoo uumamtedha. Inni akka mataa isaatti kiriptoo takka jechuudha. Altcoin jechuun ammoo kan Bitcoin hin ta'in marti maal jedhama? Altcoin jedhama. Inni itti aanu ammoo Memecoin guyyaa irraa isa tireed itti goonudha jechuudha. Isiniif gala jeetii yaada mee jalqaba irratti appilikeeshinii meemkooyin kana tireed godhuuf nu barbaachisanii fi akkasumas akkaataa itti tireed goonuu fi akkamitti akka wal qunnamsiisnu guutumaan guutuutti waliin haa ilaallu. Okay guys, erga maalummaa meemkooyinii fi gosoota meemkooyinii hubannee booda amma meemkooyin kana tireed godhuudhaaf karaa salphaadhaan appilikeeshinii nu barbaachisan ni buufannaa jechuudha. Jalqaba irratti maal goonaa? Play Store keenya seenuudhaan Phantom Wallet ni buufannaa jechuudha. Akkuma beektan namoonni amma dura hordofaa turtan ammoo Phantom Wallet maal akka ta'ee fi akkamitti akka banattan ni beektanii. Warri haaraa xaxanii dhuftan ammoo karaa salphaadhaan akkamitti akka banattan isin agarsiisa. Jalqaba irratti maal gootan? Phantom Wallet jettanii sarchi ni gootanii. Haala kanaan erga isiniif fidee booda appilikeeshinii isa kana ni buufattan jechuudha. Jalqaba irratti fakkeenyaaf am bilbila kiyya irratti buusatiin jira. Kallattumaan maaliin godhaa? Niin seenaa. Haala kanaan nuuf fidaa sana booda isa I agree jedhu kana ni filadhaa. Sana booda wantoota lama jala kanatti naaf fidaa. Create new wallet fi akkasumas I already have a wallet kajoodha. Jalqaba irratti warri haaraa taatanii Phantom Wallet kana hanga ammaa hin banatin jalqaba isa create new jedhu kana ni filattanii. Sana booda akkuma agartan walletii haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Akkuma agartan isa wantoota lama jalatti isiniif fidaa. Continue with email fi akkasumas create a seed phrase wallet kan jedhudha. Yoo barbaadan emailii keessaniin create godhachuu dandeessanii garuu bareedaan isa create a seed phrase wallet isa jedhu kana isa kana ni filattu. Sana booda isa next jedhu filachuudhaan koodii inni isiniif kenne kana iddoo takkatti ni jabeeffattu jechuudha. Fakkeenyaaf jala kanatti akkuma agartan isa copy jedhamu kana filachuudhaan iddoo lama sadiitti ni jabeeffattu jechuudha. Wanta kana koodii kana bakka isin itti jabeeffattan yoo wallaaltan yookaan ammoo akka tasaa namni yoo isin jala harkee karaa salphaadhaan maallaqa keessan fudhachuu waan danda'uuf kanaafuu koodiin tun baay'ee jabduudha. Kanaafuu isa kana save godhattu jechuudha. Yoo save godhattan isa okay save to somewhere kan jedhu filachuudhaan koodii keessanirraa takkaffaa lammaffaa yookaan ammoo shanaffaa ja'affaa isin gaafata. Sana booda waan inni isin gaafate tartiibaan guutuudhaan walletii keessan ni jabeeffattu jechuudha. Amma walletii kana erga save godhatanii booda haala kana ni balattu warri haaraa taatan jechuudha. Fakkeenyaaf baakirraa gootanii warri ammoo amma dura banattanii jirtan maal gootan baakirraa godhuudhaan isa I have already wallet isa jedhu ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf jala kanarratti warri haaraa taatan haala saniin balattu warri qabdan ammoo amma dura isa I already have isa jedhu kana ni filattu. Sana booda wantoota sadii haala kanaan isinii fidaa. Import seed phrase, import private key fi akkasumas connect hardware wallet isa isin injoo isinii fidaa. Isin isa jalqabaa ni filattanii. Sana booda koodii inni isin gaafatu asitti paste qaqqabdanii paste ni gootanii jechuudha. Sana booda isa import phrase isa jedhu kana ni filadhaa. Sana booda ergaan koodii kiyya paste godhee sana booda haala kanaan naaf fidaa. Import account finding account with activity dhaan jedhu jira. Accountii as keessa jiru naaf fidee jira. Sana booda isa continue jedhu kana ni filadhaa. Wow, sana booda akkuma agartan haala kanaan naaf fidaa. Ammallee next ni godha.
Sana booda karaa salphaadhaan URL ol danda'an jira. Sana booda isa get started yoo kan hin filadha. Warri amma dura qabdan jechuudha walletii keessan haala kanaan deeffachuu ni dandeessan jechuudha. Amma ammoo karaa salphaadhaan akkamitti meme coin trade asitti akka godhuu dandeenyu waliin ilaalla. Amma haala kanaan ergaa walletii kiyya buufadhee booda sana booda as keessaa ammallee niin baha. Amma steepii duraa irratti Phantom walletii keenya wal qixxeeffannee jira jechuudha. Phantom banannee jira. Sana booda ammallee isa Play Store tti niin deebi'a. Ammallee back irraa godhuudhaan application tokko niin dabarfadha. Ammallee isa asset dash jettanii asset dash jettanii gootanii sana booda haala kanaan isiniif daa isa kanaaf ni buufattu jechuudha. Isa akkuma agartan asset dash portfolio trading isa jiru kana ni buufattu jechuudha. Innis maaliif isin fayyada? Meme coin trend taatee jirtuu fi akkasumas namoota hold godhatanii jiranii fi rag yookaan ammoo scam irraa isin fayyada jechuudha. Kanaafuu application kanaas ni buufattan bilbila keessan irratti an kanaas buufadheetiin jira. Itti fayyadama isaa karaa salphaan waliin ni ilaalla. Ammallee baak irraa godhuudhaan sana booda isa dex screen jettanii search ni gootu guys. Sana booda akkuma agartan gubbaa kanatti jalqabarratti nu fidaa. Sana booda isa kana ni filattu. Amma gad deemtanii isa gurraacha kana ni dabarfattu jechuudha. Dex screen haala kanaan nu fidaa. Sana booda isa kana filachuudhaan isa kana bilbila keessan irratti ni buufattanii jechuudha. Amma application sadii buufannee jirra. Phantom wallet buufannee jirra. Asset dash buufannee jirra. Akkasumas Dex screen buufannee jirra. Amma ammoo websaayitii tokko bichaan nu hafaa. Websaayitii san wajji akkamitti akka connect goonus waliin ilaallaa jechuudha. Viidiyoon kun isinitti tolu ammoo like godhuudhaan na mirkaneessaa guys. Yaadas ta'ee gaafii kamiyyuu qabaattan ammoo komentii irratti nu beeksisuu hin dagatinaa. Comment gaafiin keessan kallattumaan isiniif deebi'a. Amma erga haala kanaan buufannee as keessaa ni baana. Sana booda application keenya hunda wal bira ni kaa'annaa jechuudha. Akkuma agartan kanatti Phantom wallet keenya buufannee jirra. Akkasumas Dex screener keenyaas buufannee jirra. Akkasumas Asset Dash buufannee jirra jechuudha. Amma maaltu isin barbaachisaa? Dex screen keenya ni seenna amma. Dex screen kana maaliif nu fayyadaa fi akkasumas akkaataa itti fayyadama isaa karaa salphaadhaan isin agarsiisa. Kun ammoo coinii trend taatee akkasumas waa hunda if keessaa qaba. Yeroo gabaabatti ammoo akkamitti asirratti connect godhuudhaan live trading akkamitti akka trade godhan isin agarsiisa. Akkuma agartan coiniilee miiliyoonota lakkaa'aman kumootaan lakkaa'aman hedduun haala kanaan as keessatti list taatee jirti. Akkasumas jala kanarratti kan argamu 24 hour all chain sort rank profile fi kanneen kana fakkaatan haala kanaan isiniif ni fida jechuudha guys. Jala kanarratti akkuma agartan sa'aa fi wantoota hedduu jira. Isa 24 hour joo kan ni fudhadha. Sana booda coinii hanga kana jirti list taatee ni filattanii jechuudha. Fakkeenyaaf an sa'aa 24 booda ni filadha. Iddoo search jiru kana filachuudhaan coinii barbaadan search godhuu ni dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf fart coin jennee yoo goonu fart coin search goona. Fakkeenyaaf fart coin kana ni filadha. Fart coin kana yeroo filattan fakkeenyaaf coinii tana keessatti bitachuu barbaadan coinii gatii isiitii fi akkasumas price Solana isii wajjin haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Liquidity akkasumas FDV fi market cap isaan lameen tokkuma. Karaa salphaadhaan akkasumas namoota hold godhee jiru, namoota bitu jiru, namoota gurguru jiru fi kanneen kana fakkaatan informationii hedduu haala kanaan isiniif fidaa. Ammas gad deemtanii akkuma agartan pair credit kan jiru baatii lama dura pairin tun ni uumamte. Akkasumas adreesa isaanii fudhachuu barbaadan akkuma agartan jala kanatti adreesa ijoo kana copy ni godhatanii jechuudha. Akkuma agartan copy ni godhatanii kana booda coinii kana yoo barbaadan bitachuu ni dandeessan jechuudha. Asirratti wanti hubachuu qabdan coinii tam akka bitnuu fi akkasumas raagii yookaan ammoo iskaamarraa akkamitti eeguu dandeenya kan jiru ammoo obsaan viidiyoo taanuu keessatti isin agarsiisa. Namni kamiyyuu information hanga kana fudhadhaa malee coinii takka illee hin bitinaadha. Kun ammoo fakkeenyumaaf isin agarsiisuu deema. Kanaafuu coinii akkam akka bitnaa fi coinii maalitti check akka goonu waliin ilaallaa viidiyoo taanuu keessatti. Kanaafuu information bichaa qabadhaa. Inni jalatti aanu ammoo chaartii fi TNX akkasumas chaartii kan jiru ni jira. Chaartiin isaa ammoo akkuma tradingii fi kan isin agarsiisudha. Fakkeenyaaf maal godhuu qabdan asirrattis iccitii technical analysis fayyadamuu qabdanii yeroo bittan. Akkasumas gubbaa kanatti kan argamu time framing gubbaa kanatti ni argama. Yeroo itti aanu keessatti ammoo Dex screen akkamitti karaa salphaan akka fayyadamnu isin agarsiisa. Akkasumas coinii tan bituu akka qabdan waliin ilaalla waan ta'eef kanaafuu jarjartanii coinii akka illee bituu hin qabdan. Amma wanti isin irraa eegamu ammoo wantootaan amma asitti isin barsiisa kanaan save godhattanii kunooti irratti qabachuu qofaa jechuudha guys. Dex screen guutumaan guututti viidiyoo itti aanu keessatti akka bakkaatti fayyadama isaa guututti waliin ilaalla. As keessaa ni baana. Sana booda kan itti aanu ammoo websaayitii isaaniitti hojii walitti connect godhuudha. Fakkeenyaaf Phantom wallet keenya ni deebina. Phantom wallet keenyatti yeroo deebinu sana booda isa browser isa jiru gama dhumaa kanarratti argamu ni filanna. Ammallee itti aansuudhaan gad deemnee isa Jupiter kan jiru gubbaa kanatti kan argamu ni filannaa jechuudha. Yoo barbaadan ammoo Pump Fund kan jiru filachuu ni dandeessanii. Websaayitiin tokkuma garuu an kan recommendation godhu isa Jupiter jiru kana ni filattanii. Gubbaa kanatti akkuma agartan jube.ag isaa jiru isaa sirriitti hubadhaa. Akkasumas qolfii qabaachuu isaa sirriitti hubadhaadha. Jube.ag isaa erga seentanii booda amma maal goonaa Phantom keenyaa fi akkasumas websaayitii kana walitti connect goonaa jechuudha. Innis maaliif nu fayyada?
Coinii feene swap godhuudhaaf nu fayyada jechuudha. Kanaafuu karaa salphaadhaan Jupiter kana connect ni goona. Wow guys, akkuma agartan coiniin kiyya haala kanaan naa dhufa. Sana booda gubbaa kanatti akkuma agartan wantoota hedduu isiniif fida. Isin wanti focus godhuu qabdan ammoo isa connect jiru kanaadha. Isa connect jiru kana ni filattanii. Sana booda Phantom Wallet keessan ni filattanii. Wow, sana booda isa connect jiru channel kiyya wajji walitti connect ni godhaa jechuudha. Amma connect naaf ta'ee jira jechuudha. Amma gubbaa kanatti yeroo filatan kun akkuma agartan Phantom Wallet kiyya asirra naa mul'ata. Fakkeenyaaf yeroon tuqu maal jaa balaansii fi qabeenyaan as keessaa qabu guutumaan guututti haala kanaan naaf fida jechuudha. Kanaafuu connect walitti godheetiin jira. Sana booda akkuma agartan amma coiniin fedhee swap godhee jijjiiruu ni danda'a jechuudha. Amma asirratti wanti ijoon bakka kanaa jechuudha. Asirratti hubadhaadha. Hoomii kana ni deebitanii. Sana booda gubbaa kanatti akkuma agartan maallaqa itti naquu qabdan jechuudha. At least yoo xiqqaate $10 itti naquu qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf wanti isin filattan maali? Solanaa ta'uu qaba jechuudha. Solanaa jira kanatti ni filattanii. Sana booda isa receive jiru kana ni filattanii. Yoo OKX yookaan Binance keessaa qabaattan achi keessatti exchange godhuudhaan Solana jijjiirtanii Solana keessan asitti ni dabarfattu jechuudha. Hanga $10 hanga amma airdrop hedduu hojjennee jirra. Maallaqa wal qabatan san as keessatti save godhatanii fakkeenyaaf hanga $10 itti naqxanii jechuudha. Fakkeenyaaf yoo barbaadan ammoo $5 itti naquu dandeessanii coin as keessatti binnu rakisha waan ta'eef karaa salphaadhaan akkaataa binnuu fi akkaataa itti analyze goonuu karaa salphaan ilaalla. Wanti isin irraa eegamu ammoo maallaqa keessan yookaan ammoo Solana kanarratti maallaqa keessan naqattanii ni eeguu qofa. Waan akka hin bitanii akkamitti akka bittan akkamitti exchange akka gootan akkamitti coin bittan san akkamitti akka ilaaltan akkasumas technical analyze muraasa takka isin agarsiisa waan ta'eef obsaan maallaqa keessan asin naqaa obsaan ni eegaan isin jaa gonkumaa hin bitinaa. Amma asirraan isin deebi'aa coinii takka illee bituu hin qabdan. Appilikeeshinii inni sadaffatti yeroo dabarru ammoo Asset Dash dha. Asset Dash yeroo seentan fakkeenyaaf akkaawuntii keessan create akka gootan isin gaafata jechuudha. Imeelii tokkoon create ni godhattan jechuudha. Isa get start jiru kan filattanii. Haala kanaan imeelii keessan isin gaafata paaswordii isin dabalatee fakkeenyaaf haala kanaan xiyya haala kanaan login ni godha. Akkuma agartan jalqaba irratti haala kanaan isin bira sana booda isa discover jedhamu kan inni filattanii sana booda coinii bitachuu barbaadan haala kanaan check ni gootu jechuudha. Fakkeenyaaf link kan jiru kana yeroo ilaaltan jala kana irratti akkuma agartan quantity value all time gain fi kanneen kana fakkaatan isin fida akkasumas address isaa dabalatee wanti isin gammachiisa ammoo namoota hold godhan supply fi akkasumas coinii tana total isaanii haala kanaan isin fida jechuudha. Coinii kam akka binnaa fi akkasumas dex screen karaa salphaadhaan akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu akkasumas akkamitti connect walitti dex screen keenyaan connect walitti goonu kan waliin ilaalluta guyyaa irraa appilikeeshinii kana dabarfachuudhaan akkasumas Solana muraasa takka Phantom keessatti dabarfachuun neegaanis ninjaa viidiyoo itti aanu keessatti akka itti fayyadaman dex screen fi akkasumas coinii tam akka bituu qabnu coinii raagirraa akkamitti akka fayyadamnu fi waa hunda kan isin ibsu ta'a. Viidiyoon kun isinitti tolu ammoo like godhuudhaan na mirkaneessaa isin jaa chaanala kanaaf haala taatan ammoo subscribe godhuun maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Yaadas ta'ee gaafii kamiyyuu qabaattan ammoo karaa komentii na beeksisaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti ammoo nagaan naa tura.